ሰላም እንዴናችሁ ንጋውሉ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ ጫማ ሁሉም ሰው ገዝቶታል ያ 666 ይሄ 666 እኔ ያየው ቲክቶክ ላይ ነው እና ሳረጋግጥ ይሁላችሁ ወገኖቼ ማስተዋልና ጥበብ ይስጠን እንዲም ጀምረዋል እንግዲህ Akkam jirtu nagaa keessa nagaan isiniif baay'atu dachaadhaan gola jirtanitti kuno kana qabadhee isinii dhufe immoo har'a waan akkana dinqii waan namni tiyaan waan addaa isa akkanaatu jira biyya lafaarra dhugaa yeroo viidiyoo kana ilaalu baay'ee na dinqa ture dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko na dinqa يونا بيتشا جامما كان بدأ قرأت لا إلى لان تري نمرت نمرارا برجت سليبري يوكين وانت منا كيسا يوكي يلو بلبلا كرباتو كاوت جدان إسا تري يبيا كيسا بقى سنانا لا شي شابات يدورين بيتو سين إنا يروباين اللالا مش أسيستاري برسيتي راكو بيتاتي نمراروس أكيد غافي وانت تاينا تبا أداتو information يكون هنجراتين دورا يشودا غاواك أي إنه باية تكون دينك واقع يرولال باية تكون يونمي وانتو فنوس وما وان أبو ميتي أكنو ماني مالي بقى بيكا موجة شودا وانتا نكون وانتا جرو أكمي تكجرو بيشا إنه بنانو تارارا مولا بدود أكساني تبرسان بنجراتي لا راتينو جدا إنيسي بري إبلا مرات وقاواك أسيرانجرا يونت كريستوسين سيرانجرا توري سرّي تجرا لا برتقاني بازرا جيل لومي بيتو لومي وما جرا واق نما قو بس هواي قلالين جالت دوي دين نرجعني هنجرا جين وانت مي أي برتقانة فولي برتقانة سنتي باونجرو وش إذا زمجتني ولا تما إننا بري إبلا مسنا رت وقاواق سرّي تجي يقول لا لامي جين أكنا من نبني أكنا من نرجنت الرت بريفة مجرى وانسان الرت جتشور بريفة سرت قديك أبا مين أو كاتي جتشور كاني سكنا مو يفجر جين أو كاتي وانجرو في مالي بريفة مني سبايا بقردار بايا بقردار بريفة من الرت بريفة مجرو جتشور أنا من تلالله شو ما تقول أكمل تجرى النبي يا لفار أكمل تتأجراتشون وانت يا ترتز بريسون ينول بق أندنا ما بيتامي جتشود أمي لوسيفريد أنا من سيد أنا دينن جتشود أبار وتواتين فرينو يو ستير جماجرا ستراب سماجرا جتشود أم جرينيا كيسات كنافو يو ميبر غافين كم باي أتو دوتي كم باي أتو غفتشون كم باي أتو يادو كم باي إيفا وانا أقول أتي إمناتي كو تقو في ميتي إمناتي كو تي أم تشرشي يورن لك إتهاينو في أفتاز زبا جتشود nama fakkeenya nama taa'urra arki persantii nama ta'e seexanuma turra jira seexanuma dhugaa waaqayyo gaafinetti ta'a jechuun guyyaadhaan charcheejjitirraa ba'a maanyi na eechisiisa ture lakkaa jaalatanii miti karaa namni hin beekne ni daasee hojiin diinaa daakara yeroo munduma gugguufaa deemaa jechuudha. Fakkeenya meeqaan amma caammaa kana namni ni dhanne Itoophiyaa keessa namni keewwatee hin jirre nama muraasa. Birriin isaa immoo iddiidha kan isin garraamu. Kanaaf caammichis isinitti mee fagoo yoo deemu baattan qe'ee keessa minaaman nama bira ollaa minaaman kaawwattanii hin deemtu. Kanaaf birrii 600 tokkoon ishee. Inni kan garuu silibariin kamuu ta'e birrii 150 minaamu kun birrii 600 tokko akkuma isa kanaati beebar gubbaa isaa carqisan malee lakkaa ergaatti barreeffatanii dhugaa waaqayyo ani kan yeroo hundamee namni sammuun tuqamaa waan ta'ee jedhamna gisee hundumaa sanbataan diinee fachuun hin oolu sanbata dhuftu torbaniin
diinarraa ifachuun hin oolu. Gineessaa ergamaa akkamitti jedhee gaafinatti dhufaa dhugaa waaqayyooti. Kunoo Kiristoosiin nan dubbadha yeroo baay'ee ijoolleen natti kolfu gisee baay'ee. Birrii dhammee rabsame maa eenyu harkaan geenyaree amma bakka. Nama hundarra ga'e jechuudhaan bar nama hunda barru nama hundumaa seenii xinnaa guddaa hin jedhu jechuudha. Anyways, baay'ee nama gubaa. Dhuga baay'ee tokko na dinqee bakka. Baay'ee tokko. Akkamitti jiraachuu hin danda'ama. Uffatoota baay'ee akka jiran beekna. Ergamni kuni kallatti baay'eedhaan akka rabsamaa jiru beekna. Kan birrii dhiyoo irratti beekame. Garuu kan caamma kana baay'ee tokko na dinqee. Innum targeeyyu Hailanya nama tsalooti godhu dhugaa. Nama sirriitti kadhata godhudha jechuudha namni sun. Maaliif harkatti mul'achuun isaatu jechuudha. Ana garuu gaafii natti ta'a yeroo baay'ee. Gaafii guddaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hundaafuu. Ergama akkanaa kanarraa fagaadha. Caalatti kadhadhaan. Waan argitan tokko immoo irraa deebi'a. Dhugaan isiniin jedha yaaddoo guddaadha kun biyya lafaa irratti jechuudha. Akkasii baay'ee tokko ulfaata. Yaanni biyya lafaati. ግን kan birrii sana nan hojjedheen ture viidiyoo. Dhugaa. Sirriitti mul'ata ammoo inni. Sirriitti jechuudha sirriitti. Hin beekan. Dhugaan hin beeku. Jabeessaa of eegaa. Karaa hundumaanuu jechuudha. Warra otoo beekanuu itti fayyadaman baay'een isaanii bitanii itti fayyadaman hin jiru. Otoo beekanuu jechuudha. Damee isaanii ta'anii kan deeman hin jiru. Fakkeenya yeroo duraanii tokkotti yaanshii hin beeknu eenyu maqaan isaa kaampaanii wayii jedhaniiti yaanshii namni seenee jira namni seenee jiru waan sana. Anuyyuu 20 dhabe jechuudha. Kanaaf isa baay'ee sirriitti ijoolleen immoo bartee jirti jechuudha. Garuu ijoolleen araba jiran namni itti seenne waan sanatti namni isaanii hin hidhamne hin jiru. Angin $800 ergeeyyu innaa sana birrii 20,000 innaa sana jechuudha. Kanumaan argadhe illee $200 sana akka isaan jedhanitti hojjedhee waan seexanii tokko na dhowwatte. Ijoolleen baay'een illee ollaanii irra deemuun maqaa ishee sanaanii. Gin annan dhiise. Keessaa deebi'uun kootu waan gaariidha jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Chaanaala kuuf mee warri haaraa taatan seenaa subscribe godha. Isiniin jedha kaleemmoo viidiyoo tokko yeroo isaatti nan hojjedha yookiin sheeriin isinii godhadheen dhiisee mucayyoo Eelsaa sana. Dhugaa warri koomantii akkasii barreessitan daraa keessan harka keessan dura irratti kadhadha yoo warra kadhaa beektan ta'e. Ishiidhaan jechuun dhugaan isiniin jedha yeroo sanatti akkas jettanii barreessuuf hin qabdan turtan. Bana garaa jilla galtee miti kan isheen mana ijaarte dhoqqee dhiitaa baatee argitanii turtanii. Kun immoo waa'ee mamma cabbeen laallatu kana bara. Waa'ee ishii maanitti haasofte jedhan. Ishii masinii teessoo natti irra teessu. Ka warra buna irratti gurguranii maal fakkaata namni jettanii. Magaara bagalte maasoofa bitti ranteenya. Galaa osin gaafsan maalittan jedhee jechuun hin baane. Garuu warri yaada akkasii nama baaruudhaan yaadan taane nama barreessuudhaaf fiigdan dhiisa. Uma bu'aan qabu bara. Akka Oromoon taratutti kaa isa jedhe sanatutti qaanaa miti ree isa jedhameef sanatu hin taane isa jedhetti qaanaa. Yeroo hundumaayyuu jechuudha. Kanaaf jechoota sila yeroo daqiiqa amma isinitti calaqqisaa jiru laaltanii wanta baay'ee hin haasa'inaa.
duuba keessan ilaala. Dhugaan isiniin jedhe. Duuba keessan tilmaamaa deema. Jechuun warra barreessitaniifan kana jechaa jira. Warri kaan immoo ittiin qabamin yaada kootti yookiin dubbii kootti jechuudha. Kin warri calliftanii jechoota barreessan baay'een akka jirtan nan beeka. Hin barreessina akkasitti. Jechoonni isin barreessitan isin madaala. Gaarii yoo barreessite nama gaarii keessaa yaadayu wanta gaariin isa madaalu tokko ba'a mitire. Yoo gadhee barreessite si laallata. Maalirraa kaatee yaada maalirraa kaatee sana barreessite. Kanaaf sammuu namaa gadi qabu hin deemina. Ishiin illee aarii keessa irraa kaatee kunoo bitte. Nama aarsitu. Hundaafuu like gochuun dagatinaa viidiyoo kana yeroo laaltan ijoollee as share godhaa. Yoo isinitti tole. Yaadni kunis yoo isinitti tole.